Ashmaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota Anoolii Global Media akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha. Baga jiraattan nageenyi Rabbii guddaan ammallee bakkuma isin jirtanitti isinirra haa jiraatu. Kan Muslimaa, kan Kiristiyaanaa keessayyuu Ortodoksii, Protestaantii, Kaatolikii hundi keessanuu baga jiraattan nageenyi Rabbii bakkuma isin jirtanitti isinirra haa jiraatu. Uummanni Oromoo bal'aan karaa Anoolii Global Mediaatiin oduuwwan idilee karaa Anoolii Global Mediaatiin isiniif dhiyaatan marii hayyoota karaa Anoolii Global Mediaatiin isiniif dhiyaatan dokumentariiwwan garagaraa karaa Anoolii Global Mediaatiin isiniif dhiyaatan icciitiiwwan mootummaa abbaa irree uummata Oromoo miidhaa jiru karaa Anoolii Global Mediaatiin isiniif dhiyaatu karaa Anoolii Global Mediaatiin hordofaa turtan nu hordofuu keessaniif galata guddaa isinii galchuu barbaanna. Qophiiwwan keenyarraa mootu akka fayyadamtanis abdii guutuu qabnaa jechuudha. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya har'aa kan qabadhee isiniif dhufe oduu yookaan dokumentari wayii yookaan immoo qophii addaa yookaan qophii qoraamurtii kan guyyaa kaleessaa eegallee miti jechuudha. Har'aa kan qabadhee isiniif dhufe isi wajji haasa'uu barbaada. Si wajji haasa'uu barbaada, isii wajji haasa'uu barbaada, isa wajji haasa'uu barbaada jechuudha. Waliin mari'achuu barbaanne har'aaf yaada keessan karaa koomentiitiin naaf kennitanii jechuudha. Ufduratti mootu sagantaa marii qopheessinee sagantaa laayivii isin bilbilaan yaada irraa qooda irraa fudhattanii nummootoo asiin haasoinaa yaada keessan bilbilaan fudhata dhimma keenya irratti mari'achuu barbaachisa. Kamarii didee jibicha bitee kamari'ate raada bitee jedhamiti Oromoon gaaf mammaaku. Raadii in dhaltii in hortii jibichi immoo in dhalu in dhoru in horu korma ta'a sanbooda hin qota kaachira darbee uf baay'isuu hin danda'u. Mari'ataan raada bitee kamarii didee jibicha bitee jedha Oromoon yoo mammaaku. Kanaaf marii nu barbaachisa. Maal irratti mari'annaa? Dhimma keenya irratti mari'annaa. Maal irratti mari'annaa? Dhimma waloo keenyaa irratti mari'annaa. Akkuma waliin argaa jirru dhumaa jirra. Salphataa jirra, xiqqeeffamaa jirra. Guyyarraa gara guyyaatti oduuwwan biyyarraa nu gahan oduun gammachuu tokko hin jirtu oduu gaddaa qofa nu gahaa jechuudha. Hanga yoom oduu gaddaa kana walitti himna? Hanga yoom oduu du'aa kana walitti himna? Hanga yoom oduu hidhamuu kana walitti himna? Akkam yoo goone injifachuu dandeenya? Akkam yoo goone irra aanuu dandeenya? Malli keenya maali? Haati Oromoo ajjeefamaa jirti. Shamarran Oromoo humna poolisii addaa Oromiyaatiin makalaakayaadhaan gudeedamaa jiran. Ulamaa'iin Oromoo ajjeefamaa jira. Ulamaa'iin Oromoo rasaasaan dhahamaa jira. Paastaroonni keenya rasaasaan dhahamaa jiran. Wallaggatti paastaroota hedduutu hidhame. Charchi keessaa guuramanii nama hedduutu hidhame. Isaanii kadhannaa waaqaatiif gara charchiitti deemuu nama meeqatu ajjeefame? Ijoollee Wallaggaa waan hundan beektan hunda caalaa Oromoon naannoo biraas waan achi jiru san diiteelii isaa gadi fageenyaan beekuu baatu waan achitti deemaa ture maqaa Oromummaatiin waan isinirra gahaa ture hundi keessan ni beektan. Sheekota meeqa du'e? Asaasatti eengadda Hafizul Quraantu du'e. Harargee lixaa akkasi. Wanti biraa haa ta'u namni Rabbi kadhachuu dadhabaa jira. Areenni gogaa namarraa haadamaa jira. Ashabbaarii jedhanii. Barataan Oromoo ajjeefamaa jira. Qeerroon Oromoo ajjeefamaa jira. Qarreen Oromoo ajjeefamaa jirti. Kanaaf yaadni namoota baratan jedhamanii qofti gahaa miti. Yaada hunda kennaa barbaada. Hirmaannaa hunda kennaa barbaada. Kanaaf guyyaa har'aa yaada keessan barbaada jechuudha. Namni Oromoo dhofiin jettu, namni dhimmi saba kootii naquuqa jettu, namni dhimmi ajjechaa Oromoo natti dhagahama jettu, namni hidhamuun Oromoo natti dhagahama jettu, namni Oromoon salphifamuun natti dhagahama jettu yaada kee barbaanna. Yaada uummata Oromoo barbaanna. Namooti hedduun beekamsa guddaa osoo qabanii, namooti hedduun sammuun isaanii kun yaada guddaa maddisiisuu osoo danda'u, namooti hedduun sammuun isaanii yaada biyya ijaaruu maddisiisuu osoo danda'u, namooti hedduun sammuun isaanii kallattii injifannoo lafa kaa'uu osoo danda'u, namoota hedduu icciitiin injifannoo maal akka ta'e sammuu isaanii keessa ciisee osoo jiru, namni karaa itti dubbatuu fi akkaataa itti dubbatu dhabeetiniini beekumsi keenya golagolatti dhokatee hafee jira jechuudha. Kanaaf sagantaan irraa salphataa jirra. Maal tahuu qabna? Akkam tahuu qabna? Akkamitti deemuu qabna? Akkamitti qabsoo kana of dura tarkaanfachiisuu qabna?
waan jedhu hundi keessanuu karaa koomentiitiin yaada keessan itti yaadaati nu barreessa. Cuunfaa yaada keessanii kana qabannee yaada hayyootaatiin walitti daballee akkasiin yaada hundi kennaa walitti bubbuufne kana waan jabaa wayii itti ijaarree salphina kana jalaa bahuun dirqamaa jechuudha. Guyyaa hunda du'a isinitti himu, guyyaa hunda hidhamuu isinitti himu, guyyaa hunda reebicha isinitti himu, guyyaa hunda shamarran keenya gudeedamuu isinitti himu, salphinni kun gahee jira. Oromoon miliyoona 50. Sabni miliyoona 5 uummanni Tigraay uf kabachiisee jiraataa jira. Namni tokko irraan du'u, waraanni tokko isaan hin ajjeesu. Oromoon miliyoona 50 kasaba Tigraay 10 ta'u, kasaba Tigraay kana 10 ta'u har'a qe'ee isaati irratti ajjeefamaa jira. Masjidatti ajjeefamaa jira, charchitti ajjeefamaa jira, beetakiristaanatti ajjeefamaa jira, ortodoksiin du'aa jira, musliimni du'aa jira, protestaantiin du'aa jira. Eenyutu nu ajjeesaa jira? Bilisiginnaa. Eenyutu nu tuqqeessaa jira? Bilisiginnaa. Eenyutu nu tuqqaasaa jira? Bilisiginnaa. Eenyutu erganii nu ajjeesisan? Humna poolisii addaa Oromiyaa isaanii. Eenyutu erganii nu ajjeesisan? Makalaakiyaa isaanii. Kanaaf furmaanni maa inni? Furmaanni ana bira jira, si bira jira, isa bira jira, isii bira jira jechuudha. Hundi keenya dubbii Oromoo tana nama hundatti hin dhiisina. Namooti hedduun arraba maddisiisuu irratti ga'umsa guddaa qaban. Qabsaa tokko arrabsuu irratti ga'umsa guddaa qaban. Nama beekaa tokko arrabsuu irratti ga'umsa guddaa qaban. Hayyuu Oromoo tokko arrabsuu irratti ga'umsa guddaa qaban. Mee akkuma yoo ta'e arrabaa yaada maddisiifnu san Oromoodhaaf maaltu fala? Ina Oromoon yoo akkatti deemee qabsaa'ee injifachuu danda'a. Yoo akkana taane injifachuu dandeenya. Ina yoo akkana goone mootummaa abbaa irree kan ofirraa kuffisuu dandeenya. Waan jedhu yaada keessan maddisiisaa karaa koomentiitiin itti yaada seeraan gulaalaa tartiiba qubee eegaatii barreessaa. Egaa kamaal goonaree dhiiroo dhumaa jirra. Ajjeefamaa jirra. Hayyuun hidhama, goonni ajjeefama, artistiin ajjeefama, qeerroon hidhama, in ajjeefama, biyyarraa ari'atama. Sababa isaa maatiin isaa dararama. Falli jiru maa inni reeduuba? Falli jiru gatteennee wajji mari'achuudha. Namoota yaada isaanii karaa baafatanii dhaban akka yaada isaanii gumaachan gochuudha. Beekumsa keessoo isaaniitti qabatanii deeman. Ka keessa isaanii jiru kana baasanii beekumsa isaanii kanaan sabni akka ce'u gochuudha. Kana gochuu danda'uu qabna. Hordoftoota Anolee Global Media kana booda karaa iimootiinis haa ta'u, karaa vaayibariitiinis haa ta'u, karaa mata eenuu, karaa miseenjeraatiinis haa ta'u, kana booda sagantaa marii yeroo gara yerootti torbaanitti guyyaa tokkomaa hin taane, guyyaa lamamaa hin taane sagantaa laayivii karaa yuutuubiidhaan hin qopheeffannaa. Live irratti yaada wal jijjiirra. Yaada keessan kennachuu qabdan. Beekumsa keessan jiru kennachuu qabdan. Namni tokko waan tokko beeka, namni tokko waan tokko beeka, namni tokko waan tokko beeka, namni tokko waan tokko beeka. Yaada kanneen walitti finnee, yaada kanneen walitti cuunfinee, yaadni garaagaraa kun yoo bakka tokkotti dhufeetanii walitti deebi'u yaada hayyuu jabaa isin jettanii ni caala. Namni beekaa isin jettan, namni akkaan beekaa isin jettan. Nama diidamni yoo walitti dhufee yaada isaa walitti fide namni beekan jabaan jedhu suni yaadni isaa yaada nama diidamaa kanaan ga'u. Yaadni nama barnoota xiqqaa qabu, yaadni nama barnoota giddu galeessa qabu, kan nama 10 kan nama diidamaa yoo walitti dhufee hayyuu isin jettan kana hunda caaluu danda'a jechuudha. Salphumatti walitti dhufnee isin mariisifnee hordoftoota keenya kana mariisifnee nus waan nu bira jiru kana walitti finnee uummata kana salphina jalaa baasuu qabna. Bilisiginnaa ofirraa kaasuu qabna. Kana mootu bifa salphaadhaan hojiirra oolchuun danda'ama. Bifa salphaadhaan hojiirra oolchuun danda'ama. Bifa salphaadhaan gochuun danda'ama. Kana gochuudhaaf aarsaan guddaan nu kafalchiisu illee hin jiru. Salphumatti. Innaan mootu darbee oolmaa Oromiyaas amma sagantaa marii hin eegalla of duratti sagantaa kanarratti namni hundi biyya isaa bilbila, aanaa irraa dhufe bilbila, ganda irraa dhufe bilbila. Waan ganda isaa keessatti ta'e waan ganda isaa keessatti raawwatame, waan ganda isaa keessatti dalagame, waan bilisiginnaan uummata gootu nuuf gabaasa. Yaada furmaataas kallattii itti aanus akeeketiin deemaa jechuudha. Yeroo baay'ee namni
yaaduma ofii qofa hordofee deema beektanii yaada ummata keenyaa jiddu galeessa godhannee deemuu yoo hin dandeenye ummata kana gara hin taanetti geessina. Namni akkuma itti fakkaatetti deemuu hin qabu. Yaada ummataa dhagahuu qaba. Bifa saniin ummata kana galma isaa inni barbaadu inni gahuu danda'u saniin geessuu danda'uu qaba. Yoo akkasii hin tahini namni ufuma isaati yoo ka deemu taate akka Dr. Abiy kana qiletti nu naqa. Dr. Abiy maaliif qiletti nu naqa beektanii nama dhageeffatu ufittoodha. Ufittoo ana malee nama jedhu tokko gartanii nama dhageeffatu. Dr. Abiy Ahmad ummata isaa osoo dhageeffate inni illee akkatti salphatu akkatti jibbamu akkatti tuffatamu Oromoo illee hin kasaarsu dhiiga qeerroowwan teennallee lafan balleessu ture. Garuu inni rakkoon isaa maa inni anatu beekaa jedha. Ana beeka jedhee deemee qilee nu buusee jechuudha. Kanaaf wanta kana cabsuu qabna. Akkamitti cabsina? Hojiin cabsina. Akkamitti cabsina? Waliin mari'annee cabsina. Akkamitti cabsina? Yaada wal jijjiiruun cabsina. Kanaaf waan hojjennu keessatti akka miidiyaattis akka waan biraatittis yaada hawaasa keenyaa giddu galeessa godhachuudhaan yaada uummata keenyaa giddu galeessa godhachuudhaan yoo ka sochoonu taate milkii guddaa galmeessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf hojiin mana ammasinii kennu kan itti yaaddanii komentii jalatti barreessitan ajjifamaa jirra, salphataa jirra, xiqqeeffamaa jirra, ulfina mulqamaa jirra. Kanaafuu maaltu nuuf mala? Wanti nuuf mala waliin mari'achuudha. Hundi keessanuu waan isinitti fakkaate karaa komentiitiin yaada keessan katabuudha. Yaada waliin mootu walii dubbisuudha. Yaada nama tokko barreesse kun dubbisuu qaba komentii keessatti waliin mari'achuu qabna. Marii malee furmaan hin jiru. Marii malee malli hin jiru. Marii malee injifannoon hin jiru. Kanaaf bakka wal arrabsinu bakka wal xiqqeessinu san in mari'anna akeeka kanaan yoo ka deemnu taate salphaatti diina keenya irraa aanuu dandeenya. Egaan namni hunduu dirqama kana itti yaadee hojjechuu qaba. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo har'a hojii manaa tana waliif kennuu dhufne sagantaan teenya guyyaa har'aa tanuma sagantaa tanas kanumaan raawwanna. Sagantaa birootiin yeroo biraa deebinee hanga wal agarrutti turtii gaarii isiniif haa taatu.